بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hordoftoota Nuura Alhudaa kabajamoo akkam jirtan? Alhamdulillah summa alhamdulillah hayyama Rabbii guddaatiin har'as nagayaan walitti dachaanii jirra. maatii qabeenya guddaa qaban tokkotu ture beeyta. warri kun saree takkaas ni qaban. Hayyee shiftaa warra kana marsee saree isaanii tana ajjeesee qabeenyaas hamma tokko saame. haaya warri kun jaboo rifatan balaa isaanitti galtitanirraa mari'achuuf abbaa fi ilmaanis taa'an. Aabbo malli maali ja'anii abbaa isaanii kana gaafatan. Abbaan deemaa nama saree ajjeesaa jeen. Akkamitti sareef jennee nama ajjeefna jette ijoolleen itti dhiisan. Dubbii abbaa isaanii hojiirran oolchine. Xiqqoo hoggaa dhaabbatan ammaas shiftaan biroo manaa fi ooyirota isaan qaban hunda saamee alatti isaan baase. magan dubbii jaarsaa ganama didanii galgalatti dhufan. Ammaas hedduu rifatanii mari'atan. Aabbo akkam goona ja'anii abbaa dura qabatan. Ammaas jaarsi bakkuma reefuu jira. Nama saree ajjeesaa jeen. Yaa abbaan keenya dulloome saree gaafasiitii fi tana maaltu walitti fide. Akkamitti ilmi namaa sareef je'ee ajjeefama. Lakkiin ajjeefnu ja'anii didan. Humna dhabee malee jaarsi waan arkee qaba. Garuu itti himan malee ittiin hidhanii maal godha? Xiqqoo hoggaa dhaabbatan ammaas shiftaan biroo obboleetii isaanii bute. Amma hamma duraan aaranii ol dallanan. Osoo lubbuun jiranii roorroon hangana ulfaattu isaanirra gahutti mufatan. Maaltu mala ja'anii yaada walirraa baasan. Abbaan ammaas irra deebi'ee nama saree ajjeesaa jeen. Takkitti yaada abbaa kana maan fudhanne isaan? Fudhatanii hafi yaada abbaa irratti waliif galanii nama saree ajjeese haa ajjeefnu ja'anii murteessanii manaa bahan. Akkasitti nama saree ajjeese qabanii ajjeesan. Tole. Xiqqoo hoggaa dhaabbatan shiftaan manaa fi ooyirota isaanirraa fudhate dubbii tana dhagaye. Warri sareef je'ee nama ajjeese manaa fi ooyirota irraa saamneef akkam nu godha ja'anii sodaatanii lafa saamanii turanirraa baqatan. Obboleettiin isaanii tabutamtees ifumaa deemaa galte. Ajaa'iba! Yeroo garii dogongora xiqqaa kun homaa hin qabu jedhanii cal'isuun dogongorri guddaan akka argamuuf karaa saaquudha. Tiisiteen horii dhihootti deebisuu dandeessuuf dantaa dhabde booda ammoo lagamee qabuutee barbaaddi. Xiqqaattus roorrooma. Haqa fi irratti falmachuun haqa. Akkasi. Mee egaa hangana jenne kallattumaa sagantaa teenyatti haaseennu. Tole. Arri guyyaan Jumaa Dal'aakar 19 bara 1443 akka lakkoofsa jiraatti. Januwaarii 23 bara 2022 akka lakkoofsa miilaadiyaatti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammoo amajjii 15 bara 2014 guutuu ta'u guyyaan guyyaa alhadaa sagantaan ammoo soora qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi. Sagantaa tana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii. Soora qalbii.